أمانات آمو برجليتو آمو ينفذ ميرم بولي ينفذن أبا كي برجلي نانجاني نشافك واري نارو دبيت النما غير دوم مادي يا ربي زادو مادي مالك كل هرجع أمّا ربي زادو أكتين كارده بولي لما نجوا جرو والله مادي تكاسن كارن أراد كارن أمّا يا سو وراتمي يبغى زيرو بعد أمّا يا ربي زادو كارده والله أمّا تكاسن كارن نوان تكالي رياضي يبغى ونده فرني كورتان أنا موكو بايا إنجيل مادي والله أبا كياسين كارلا إنجا كيسي كندرك وان تكانغا بنانجا أكتين ستة كارده أمّا والله ربي نارك والله مادي تكاسن كارن Gara pati pegar natai disde ummati ya wallahi takawa sengarane arra gut beri di ummati ya wallahi takawa tagasim beri rabbi rusi beri yo diwan takara gut wallahi umma sengarane na gut umma wallahi akatin namba karane maunde jibe umma wallahi uno bijare di jiro adere gaisale بيتي إيزاد كرمي بكام بزدي أنا دامكو مكان ما تيجي هلو بولتي بيرم بولي نبيت لهم وان تكنان كو كذا نيجي كده تابو ميجاز أمو بقى مرودي جانا وديسه أمم قلني كأنه والله أمم دي والله أمم قلني كأنه أمم دي كنا سيدام دوم أنا كذي فكيسي جرتم بيتو بيجالا جرتم ماندي جاتشو مالي أتكاد سندبس نسر كده أركتين بيتو أركم ميرم بلاقي سنة بيجانا نجيب سيتي كاب براس براديم تيسي ما دي نادي كان براديم ده يا بولي يانك جوني نجيساني نمني الموك أبون تي نمني بولي يانك أبون تي نمني هذا جاي نبيتر مي هذا تي شير كوبرينج شير ولي قدام هذا إيسي خنا برام نوجي هذان يو أگر تي بولي تي يلما خيتي مكان كينو تي مبارك يانك يكون أكيد تجرو سيف مجرا أكيد بواج ونوم شاخيني أگر تا أبوليتي تي يا خنو يو سبرانكي سي مجاخنا ونو نجلس سي ونو تاسي بس أسر كيتي مجاخنا بجان isi tapi rasher komponen ke goda ada olbrana gaga bole yang ke yesin warina jara jo bole yang ke yorin dhugaa waan baay'ee garaa nama nyaatu viidiyoo kana argitanii ijoollee namni imimmaan isin hin qabne hin jira ani dhugaa dubbachuuf namni dhalee garuu akka garaan ilaa nama godhun beektan kan dhala dhiisate nuti dhalan qabne kunu akkatti imimmaan boo'e dhugaa rabbii gofaa gisee mucaan kun maaloo beela'e maaloo waan nyaadhu dhabee ummaatii yabrinaa ergi maaloo hundumtuu bakka titee taa'e jettee na dida jedhee yoo inni boo'u haadha akkanaa darraa dharachuun hin jiraadha dhaltee ilma ofii dhaltee bakka inni jiru iyyuu hin beektu jechuudha ofii ishiitii jiru haadha kana gaafa miidiyaa irratti oofaa jiran waan baay'ee nama gaddisiisu ishiin asitti ilmoo biyya gootee ilmoo ishii kana mucaa kana gootee nama biraa heerumte jechuudha ilmoo ofii dhalan ishii dhafuu biyya nan jiraadha jettee biyyaa baate akkamitti ilmoo ishii dagatte akkamitti ilmoo ishii har'a karaarra taa'ee kadhata ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinillee bakka nagaa taatan bakka jiraattan isin jecha egaa warroon chaanaal kee afimmoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa hortaa jirtanis galatooma ulfaadhaa ittaan suudhaanii dhugaa dubbachuuf viidiyoon kun laphee nama cabsa waan baay'ee laphee nama cabsuudha ilmi namaa baay'ee garaa walitti jabaata haati ilmoo ofiittis garaa jabaattu keessa jirra bara abbaan ilmoo ofiitti garaa jabaattu keessa jirra ani maal akka ta'e hin beeku nam baay'ee tokko na gaddisiisee baay'ee tokko hin boo'e jechuudha mucaa kana viidiyoo mucaa kana irra deddeebi'ee ilaale jechuudha dhugaa rabbi namni maaliif fuula namaatti ba'urra keessa gara keessatiin boo'u turre dhugaa rabbi ani garaan dhalee ilmoo ofii dhalee akkamitti ilmoo ofii dhalanii ilmoo matanaafuu hin jiraanna yookiin immoo hundumti keenya iyyuu ilmoo godhannee gaafa ilmoon teenya akka qambanaan jiraattu akka ishiin rakkanne akka ishiin harka hormaan laallee taana jennee kan biyya ormaatti gubanne warri hin yookiin heerumnee daa'ima qabne kun jechuudha garuu warri heerumnee daa'ima qabu ilmoo isaaniitiif biyyaa baanii gaafa ilmoo isaanii dagatanii hedduu nama gaddisiisa amma mucayyoon kun akka jedhanitti Saudi Arabiyaa jirti haati mucaa kana Saudi Arabiyaa jirti Saudi Arabiyaa keessa osoo jirtu
biyyatti deessee ala baatee jechuudha. Biyya isheetti dhiistee ala baate. Ala baatee abbaa dhirsa sin qabdi. Dhirsa hiitteetti ala baate. Ala baateeti as keessatti jechuudha heerumtee jechuudha. As keessatti heerumti. Akka jedhanitti mucaa inda'u mucaa kanaa ol laaguma xiqqoo jedhan. Suuraa isaanii isaaniif maxxanse jechuudha. Hedduuta kana gadisiise gaafa har'a ishiin haadha ilmoo ishii kana guddifattee bakkaan ga'u sadarkaa guddaadhaan ga'u barsiifattee akka harka hormaan laallee akka ilmoo namaatii ol jiraatu gochuudha malee ofii isheetii biyyaa baatee asitti yookiin heerumuu fi hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii namoonni akkanaa baay'eetu jira. Adiraa keessa ilmoo keessan biyyatti gattanii dhuftan hin dagatinaa rabbii keessaniidha. Waaqa isin uume jedha akka uumaa keessaniitti akka waan itti amantaniitti dhugaa waaqayyo isin maal kan jiraatta ilmoo teessanii ilmootii jedhosanii maal dhostita ilmootii waaqayyooyyuu ifa baasessi kenne waan ta'eef immoo maal dhostita odoo ilmoo qabaadhee an akkanatti odoo ilmootii qabaadhee moo ilmootii iddoo guddaan ga'uun barbaada malee ilmootii karaa irratti baasee hin gatu ilmootii gachuudha akka bakka maaliif dhala kooti waan ta'eef ishii dhafan jiraadha waan ta'eef waluma guddisnaa deemna akkuma maatiin keenya nu'iif gogga'anii nu'iif waan hamaa yaadne nutillee ilmoo teenya waan hamaa yaaduu dhiisne waan gaarii akka isheen iddoo gaarii barattee akka nu cinqamne kaata akka hin cinqamne gochuu barbaanna malee har'a ilmoo teenya karaa irratti baatee kadhatti nuti immoo asitti heerumna maal ijoollee shamarran kun maaliif gizee biroo laaltan namoota baay'eedhaan shamarran keenya nama ilmoo dhoffatee osoo ilmoo qabu biyyatti dhalee dhufee ilmoo dhoffatee akkuma nama shamarran yookiin immoo ijoolluma leexoo akkuma keenyaa kana jiru kanatti kan asitti utaalumamee kan argan namuma ofii kiyyaa beeku jechuudha. Garuu ilmoo biyyaa lamaa sadii fa'aa qabaa bar asitti garuu akka daa'imaa of godhee dhiira jira ilmoo isaa galagalee jira jechuudha. Ani kan ajaa'ibu maalati ilmoo osoo qabdu ilmoo nama biraa ija kan jana jantu maalidha ati silaa gammachuudhaan ilmoo kana guddifachuu qabda malee ilmoo kana irratti janaan deemtu jechuudha. Ilmoo kana irratti ni heerumtu jechuudha. Gara jabeenya akkanaatis waaqayyo namaan kennini haati mucaa kana asitti heerumteerti riyaad jirti jechuudha. Duraan jiddarraa gara riyaadii dabarteerti jedhanii hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii yoo isheen hin jiraannillee Manni Oromoo mucaa kana fuudhee barsiisuu qaba. Namoota baay'ee dhalleedha ijoolleen hin barsiisnaa fudhannee barsiisnaa mucuma kana nutti himaa kan jedhanii jechuudha. Bakka amma viidiyoo tokko isin fida haati namni dhale fa'aa keessattuu nama dhadhiisi nama boo'isi ani garuu jechuun akka dhalli nama gootu nama beekan akkamitti akka dhaltee akkamitti akka dhalli nama gootu hin beekan garuu akka dhala dhiisiti nuti leexoon tunuyyuu boo'ee ani waan waan godhu wallaale mucaa kana jechuudha. Bakka maaliif osoo iddoo isaa beekne hin gargaarra mucaa kana jechuudha. Bakka gargaaruudha. Daa'imni tarra sa'aatii sadarkaa kanatti cinqamee sadarkaa karaarra taa'ee kadhachuu ga'u akkas ilmoon kee akkasitti kadhatee arguurra of ajjeese addunyaa haaraa ba'achuu na wayya. Dhugaa waaqa siin jeebule maa qoraa yoo itti gurgurte maal rakkoo amma ishiin biyya guddatte kee biyya ormaa keessa jiraattee ilmoo ishee karaarratti kadhatti ofirraa baatu wayiiti malee. Ay ilmoo hedhii shamarran keenya yeroo tokko baay'ee nama garramtan dhugaa waaqayyo jechuudha. Ilmoo ta'e isa hin uffatinaa maaloo. Maaloo ishiidhaaf jiraadha. Dhiirri maas niin godhu ilmoo teessaniif jiraadha. Ilmoo teessan guddifadhaa rabbii keessaniidha. Waaqa si uume jedhaati. Ilmoo teessan dhaltanii karaa irratti hin gatinaa. Namoota baay'een arga dhugaa. Ilmoo qaban kan hin qabne ifatee odoon qabaadhe annan dharra'aa ture bar akkanatti akka ta'e halkanii guyyaan profaayilii ishii godhadhee miidiyaa kanarra ishii deemaa oola dhugaa waaqaa sin jedha dhugaa rabbeen ilmoon hin daladhaan ilmaa namaatuyyuu ilmoo namaatu nan guddisaa jira kan koo dhiisee jechuudha kan koo akka ji'a namaa laalu dhiiseeti akka mataa irratti baasee guddisuu barbaada.